Yaanni jidduun fuudhee karaaraan qabaa daandii irraa buutameen deebi'uu dadhaba. Dhibeen biyya lafaa marti atlee dhabaa kan jalleeffamne islaamummaa qaba. Namni namummaadhaan mirga kittee qaba. Quraana hoogganaa dhugaaneessaan dhaba. Mootummaan adilataan hakiim maaliif jaba? Ayyaa murtii rabbii jaba. Keemaliin jiru furmaanni jaalaa khalqii Muhammadin nuuf ergite rahmataani. Yaa buleettiti yaa dhaga yaa buleessaa biyya duniyaa yeroo gabaabdu laafteessa. Arra ooltus boru mariiftee deemta keessa namarraa godaanaa taayitaan fiteensa. Jiruun biyya lafaa fakkeenya qilleensa.